beeksisoota garaa garaa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 91911 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oro Record Dibbakee waan ko sirrii ta'e fudhachuuf waan hunda nan godha. Mirga keenya gantummaadhaan fudhanna. Aarii kee yaadadhu. Boru siif hin jiru. Maariyaam intala koo Halimaa abbaa koo Beem. Turkiin mirga jaallatti. Turkiin mirgaa fi bilisummaa jaallatti. Osoo ani biyya bulchuu ati garuu Beem guddaa taatee guddatta. Abbaa ni taata. Waraabessi saree sana eeguu hin dandeenye. Isoo abbaa biyyummaa kun yeroo hundumaa mirga keenya ture. Callis amma meenyutu Usmaan tiksaa jira. Sanyiin eebbifamaan Ogoz yoomiyyuu si fi saawwan akka keetii kanaaf yoomiyyuu hin jilbifatu. Ati fi warri gantuunis waliin jiran hundinuu qooda keessan sayfii koo irraa ni argattu. Cunqursitoota hunda jilbifachiifnee addunyaa waliin shororkeessinee jedheen isa lubbuu koo biraareef nan kakadha. Har'a wanti nuti hojjennu hundi biyya keenyaaf. Lolli Usmaan Bey lola hunda keenyaati. Bulchaan kaayii haaraan obbo Ilbaay ilma Sungurtakiin jedhama. Barri kee dhumateera. Odeessi koo amma jalqaba. Walitti qabama. Mucaa dubartii yookaan dhiirree waamicha Turkii guutuuf bahuu qaba. Maariyaam! Turkiin mirgaa fi bilisummaa jaallatti. Eenyutu isin jilbifachiisuu danda'a? Warri ana boodaan dhufan yoomiyyuu booji'amuu hin fudhatan. Horolos Usmaan akkasuma Salahaddin Alayyubii fi fiilmoota biraa afaan Oromootiin argachuudhaaf maqaa asirra gartan kana search godhuudhaan Telegiraam irraa argachuu ni dandeessu.